Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa ta'e keessattuu namoota chaanalii lama banachuu yaada qabaniif oduu gammachiisaa takka isiniif fideen jira. AdSense yeroo lama guutuu isin hin barbaachisu gonkuma. AdSense duraan YouTube chaanalii duraan moonii taatanii wal qabsiisuudhaan YouTube lamanuu bakka takkatti maallaqa lakkaa'aa jechuudha. Kana jechuun akkaawuntii baankii tokko fayyadamtu, AdSense tokko fayyadamtu, piinii isin hin barbaachisu, piiniin naaf dhufaa jettanii cinqamuu tokko isin hin barbaachisu jechuudha. Lakkoofsi lama same time yeroodhuma sanatti isin simata. Lakkoofsa sadii qofatu YouTubein viidiyoo keessan ilaalee isinii deebisaa jechuudha. Kana jechuun AdSense akkaawuntii tokkoon kanuma duraan moonii ittiin taataniin gaafa YouTube lammaffaa guuttattan sanuma wal qabsiiftu jechuudha. YouTubein piinii isinirraa hin barbaadu jechuudha. Lammaffaa AdSense keessan verify gochuun isinirraan eegamu. Maaliif isa jalqaba irratti piinii isinii dhufee maallaqa hojjechuu eegaltanittu inni lammaffaa maallaqa lakkaa'uu itti fuufaa jechuudha. Haala salphaa ta'een haala kamiin akka YouTube lammaffaa wal qabsiifnu waliin ilaalla. Baay'ee salphaadha steppiin isaa. Egaan Google Chrome irra seennee tuqaa sadan gubbaa tuquudhaan desktop saayitii godhannee gara fuulduraa deemna. Waan barreeffamni xiqqaatuuf bilbila kiyya gara cinaatti cibseen isinitti agarsiisaa akka sirriitti qubeen hundinuu isinitti mul'atuuf jechuudha. Profaayiliin keenya ka moonii haaraa guunnuu sun as jiraachuu qaba. Sanaan booda YouTube Studio irra qabannee YouTube Studio Open New Tab gochuudhaan Chrome waan nama rakkisuuf gara biraa waan nama geessuuf gara monetization taabii deemnaa jechuudha. YouTube Studio Google Chrome irra deemna. Kana jechuun ka isa moonii guutuuf deemnu ka duraanii sun guutamee maallaqa lakkaa'aa jira, piiniin dhufee verify tahee jira. YouTubein nuti jalqaba qabnu jechuudha. YouTube lammaffaa irratti moonii gochuudhaaf egaa mallattoo doolaraa kana tuqannee gara fuula duraa gara monetization tab deemnee waliin guunnee ilaalla. Namni takka erga sa'aatiif subscribe akkasuma two step verification right godhatee community guidelines right godhee fi rightin arfanuu erga ta'eef apply now ka jedhutu jira. Apply goonaa jechuudha. Apply yeroo goonu wanni nuti guunnu tokkittiin hin jiru. Maaliif duraan guunneerra YouTube kaan irratti waan ta'eef isa kana wal qabsiisuudhuma qofa. Lakkoofsi lamas achumaan nu simata. Apply now ka jedhu kana irra tuqannee gara fuula duraa deemna. Apply now yeroo tuqnu sadanuu lakkoofsi steppiin takka, steppiin lama, steppiin sadii sadanuu startii hin taane jechuudha. Kun seera simachuudha, seera YouTube. Kan lammaffaa AdSense yoo qabaanne immoo banachuu, ka sadaffaa immoo ka monetization YouTubein viidiyoo keenya nu ilaalee nu simatu gara monetizationitti jechuudha YouTube partnerii ta'uudhaaf. Kanaafu lakkoofsa tokko jala startiin banaadha waan ta'eef startii lakkoofsa tokko jala tuqanna. Yeroo tuqanne seera YouTube kana simachuu qabna. Yoo sanduuqa lama bakka kana ta'e sanduuqa lamanuutu right goona, yoo tokko ta'es tokkuma right godhanna. Accept terms ka jedhu kana tuquudhaan simannaa jechuudha. Seera YouTube accept terms. Sanaan booda lakkoofsi takka dan nuun jedhaa jechuudha. Dan yeroo lakkoofsi tokko nuun jedhe startiin lakkoofsa lama jala jiru ni banama. Amma lakkoofsi takka dan naan jedhee jira, na simatee jira jechuudha. Amma lakkoofsa lama jala startii lammaffaatu jira ka AdSense jechuudha. Startiin sun banamee jira. Kanaafuu startii lakkoofsa lama jala jiru irra tuqannaa jechuudha. Akkuma nama monetization guutuudha deemaa jiru. Yeroo nuti sanarra tuqannee asii nu gaafata. You will be redirected to AdSense to complete. Gara AdSense si geessina yeroo continue tuqattee jechuudha. Sanduuqa kanarra tuquudhaan sanduuqa as jala jiru. Do you have an existing AdSense account? AdSense account kanaan dura ni qabdaa jedhee nu gaafata. Achira tuquudhaan yes I have an existing account. Eeyyee nin qabaa. AdSense kanaan dura nin qabaa ka jedhu filannaa jechuudha. Namoonni duraan moonii hin taane garuu no isa jedhu filachuu qabdu jechuudha. Namoonni duraan YouTube biraa qabaatanii garuu moonii taatanii jirtan yes I have an existing account. Eeyyee nin qaba. Sanaan booda continue tuquudhaan gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Yes I have irra erga keenyee booda ni qabna waan ta'eef continue tuquudhaan gara fuula duraa nu geessee emailii nu filachiisa. Emailii nuti asitti filachuu qabnu emailii YouTube isa duraan moonii ta'e sana isa maallaqa lakkaa'uu eegale sana asirratti filannaa jechuudha. Kan isa moonii guutaa jirru osoo hin taane ka duraan guutamee jiru YouTube keenya isa kaan isa maallaqa lakkaa'uu jalqabe yeroo nuti filanne
gara AdSense haala kanaan nu fide waan nuti ergasii yeroo moonii guunnu irratti guuttanne mara emailii original san gubbaa kaa'uudhaan nutti agarsiisa waan nuti duraan irratti guuttanne maraa jechuudha. Maaliif qaba jenne waan ta'eef yeroo nuti emailii sanarra tuqannu emailii isa duraan moonii ta'erra yeroo nuti tuqannu haala kanaan nu baasee nutti agarsiisa jechuudha. Waan nuti duraan guuttanne mara asitti fidee nutti agarsiisa. Waan nuti email YouTube isa jalqabaa irratti yeroo moonii taanu guuttanne jechuudha. Kanaafuu wanni nuti amma guutuu deemaa jiru isa waan ta'eef isuma wal qabsiifnaa jechuudha. Wanni nuti guunnu tokko hin jiru. Isuma duraan guunne sana fayyadamna waan ta'eef. Xiqqoo si gadi deemuudhaan gara gajjallaa gadi siquudhaan haala kanaan nuu fidagaa waan nuti duraan guuttanne mara. Waan ta'eef xiqqoo gadi deemuudhaan xiqqoo gadi siquudhaan accept association isa jedhu kana irra tuqanna. Maaliif gubbaatti nutti agarsiiseera. Yeroo nuti sana tuqne gara AdSense nu geessuudhaan redirect to YouTube nu godhaa jechuudha. Gara YouTubetti nu deebisaa jechuudha. Redirecting you to YouTube. Gara YouTube CDF. Now we are redirecting you to YouTube where you can continue your setup and start using AdSense. Wata kan tuqnu ni eegna gara YouTubetti gara Google Chrome YouTube Studio Google Chrome irratti nu deebisee lakkoofsi lama same time ammuma nu simataa jechuudha. Bulee hin oolu lakkoofsi lama garuu kan warra haaraa in progress jedhee bula. Kun garuu ka duraan simatamnee jiru waan ta'eef ammuma lakkoofsi lama dannuun jedhaa jechuudha. Ammuma nu simata. Kana jechuun lakkoofsa sadii qofatu in progress tahaa jechuudha. Dan lakkoofsi lama na simatee jechuudha. Maaliif AdSense dura YouTube biraatti irratti ilaalame simatameera waan ta'eef. Amma asirratti lakkoofsa sadii qofatu eegaa jechuudha. Lakkoofsa sadii maal ilaala? Video kiyya video seera qabeessa ta'uu viidiyoon namaa jala dhabamu chaanaliin kiyya copyright waan adda addaa qulqulluu ta'uu isa naaf ilaala jechuudha. Lakkoofsi lama garuu same time sa'aatiidhuma sana na simata osoo bulee hin oolin. Haala salphaa ta'e kanaan YouTube chaanalii lama AdSense tokko irratti akka inni maallaqa lakkaa'u wal qunnamsiifnaa jechuudha. Steppiin isaa baay'ee salphaadha. Akkasuma piinii eeggachuu nun barbaachisu waan adda addaa deemanii AdSense irratti wanni nuti guunnee cinqabnu tokko hin jiru. Ka duraan irratti piinii guuttannee piinii nu dhufee verify goonee irra taanaan piiniis nun barbaachisu maallaquma lakkaa'u itti fufaa jechuudha. Haga lakkaa'ee lakkaa'u AdSense dhuma sanarratti wanni hundinuu xumurama isuma jalqabaa irratti jechuudha. Haala salphaa ta'e kanaan chaanalii lachuu wal qabsiisuu dandeessu. Isiniin jedha barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii.